Ashama akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Media Network oduu galgala kanaaf qindeeffannee qabannee dhiyaannee jirra isinitti himuun isin faana tan turtu Annaimaa Umari. Amuru ganda yaayyaa xobbeetti haleellaa fi xaaliyiin Amaaraa guyyaa kaleessaa raawwataniin haadha ijoollee shanii takka dabalatee lubbuun nama lama dabruu jiraattonni Oromiyaa Media Networkitti himanii jiru. Haleellaa kaleessa raawwatame kanaan manneen jiraattotaa gubachuu dabalatee loowwan hedduulleen saamamanii jiru jo maddeen Oromiyaa Media Network gabaasaa qindaa'ee Muhammad Fantaalleetu dhiyeessa. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Amuruu ganda yaayyaa xobbeetti haleellaa fi xaaliyiin Amaaraa raawwataniin manneen jiraattotaa gubachuu fi lubbuun namoota nagaa dabruu maddeen OMN gara sirraa dubbisee himanii jiru. Ganda yaayyaa xobbee bakka addaa distii jedhamutti haleellaa kaleessa galgala raawwatameen abbaan maatii fi daa'ima tokko kan ta'e obbo Gaaddisaa Hirkoo Obsaa mana jireenyaa isaa keessaa gadi baafamuun yoo ajjeefamu haati daa'imman shanii aadde Simmanyi Tashaalee Dachaasaas haala ulfaataan rasaasan rukutamtee ajjeefamuu isiitu himame. Aanaa Amuruu torban kana keessa wanti ta'e lubbuu nama lamaa fi manneen uummataa gubachuutu kan inni jiru. Wanti haaraan yoo jiraate immoo galgala amala dhukaasuu fi uummata doorsisuutu jiraanii. Wanti jiru kana irra guddaa garuu lubbuun nama lama maqaan isaanii Gaaddisaa Hirkoo Obsaa abbaa mucaa tokkooti. Simmanyi Tashaalee Dachaasaa haadha ijoollee shanii iddoo addaa Dinqii ganda yaayyaa xobbee jala iddoo addaa Dinqii jedhamutti kan lubbuun isaanii darbee jiru. Haleellaan fi xaaliyiin Amaaraa aanaa Amuruutti taasisan kun yeroodhaa gara yerootti hammaachuu isaa sababeeffachuun ji'a kana qofaan lubbuun namoota 14 dabruu maddeen Oromiyaa Media Networkitti himanii jiru. Haleellaan humnoota shororkeessitoota faannoo fi xaaliyyii Amaaraa kanaan taasifamu lola qindaa'aa humnoota leenjii fudhataniin hawaasa nagaa irratti banameedha jechuun jiraattonni yaada isaanii kennanii jiru. Manneen jiraattotaa gubachuu fi qabeenyi hawaasaa saamamuu dabalatee lafa qonnaa bal'aa humnoota kanaan fudhataman irratti alaabaa ofii dhaabbachuun humnoonni kun weerara lafaa gaggeessaa jiraachuu isaaniitu himama. Dhimma kana ilaalchisuun bulchaan bulchiinsa fi waajjirri nageenyaa aanichaa yaada kennachuuf hayyama kan hin taane yoo ta'an ji'a caamsaa darbeem OBN'f yaada kennaniin haleellaan kun waggaa oliif aanichirratti raawwachuu fi qonnaan bultoonni 100,000 lakkaa'aman buqqaafamuu isaanii ibsanii turan. Mootummaan gama isaatiin araarri bu'uun qonnaan bultoonni buqqaafamanii turan bakkatti deebi'anii jiru jedhus hawaasni gandoota baadiyyaa aanaa Amuruu garuu haleellaan kun ammallee itti fufiinsan hawaasa nagaa irratti raawwatamaa jiraachuu himatu. Sababa haleellaan yeroo yeroon isaan irratti raawwatamuufis qe'ee fi qabeenya isaanii dhiisuun godaansaaf saaxilamaa jiraachuu himanii jiru. Mormiin murtee magaalaa Finfinnee irratti qondaalota bilxiginnaatiin murteeffame itti fufeeti jira. Gaaffii abbaa biyyummaa magaalaa Finfinnee fi daangeffama bulchiinsaa magaalattii waggoota 30 dabraniif uummata Oromootiin gaafatamaa tureef deebii faallaa ta'eetu laatamee jirani hayyoonni Oromoo. Magaalaan Finfinnee bara bulchiinsaa adda dimokiraataa warraaqsa uummattoota Itoophiyaa fi bilxiginnaa keessa babal'achuun aadaa, eenyummaa, afaan, amantii fi qotee bulaa Oromoo buqqisaa turte. Finfinneen bara mootummoota ce'umsaa iskuweer kiiloomeetirii 21,000 turte. Har'a eenyummaa Oromoo buqqisuun iskuweer kiiloomeetirii 54,000 gahu ragaaleen ni mul'isu. Eenyummaa fi gaaffiin abbaa biyyummaa Oromoon barootaaf magaalattii irratti gaafataa ture deebii argata jee osoo sabni eegu bulchiinsi magaalaa Finfinnee fi mootummaan naannoo Oromiyaa murtee fudhatama hin qabne dabarsan jechuun hayyoonni qeerroo fi uummanni Oromoo komii dhiyeeffataa jiru. Qorannoon koree waloo bulchiinsa magaalaa Finfinnee fi mootummaa naannoo Oromiyaatiin taasifame akka agarsiisutti magaalaan Finfinnee bara 1987 as godina addaa Oromiyaa naannoo Finfinnee aanaalee 3 irraa gandoota 22 fudhachuun qonnaan bultoota dabalatee aadaa, eenyummaa, afaan, amantii fi duudhaa ummatichaa dadhabsiisuu mirkaneesse. Aanaalee Barak Alaltuu, Aqaaqii fi Sabbata Hawaas qofa keessatti gandoonni 22 ol Finfinneen liqimfamuu kan eeru gabaasni qorannoo kana qabiyyeen lafa magaalattii heektaara 21,000 irraa gara heektaara 54,000tti guddachuus ibsa. Argannoon qorannoo kanaa Finfinneen seeraan ala weerara lafaa gaggeessaa turuu mirkaneessus murteen torbaan dabre keessa kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee fi pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaatiin dabre dantaa fi gaaffii uummata Oromoo barootaaf kan ture
kan mirkaneessuudha jechuun hayyoonni qeequu irratti argamu. Finfinneen akkuma handhuura Oromiyaa taatee qotee bulaa Oromoo buqqisuu fi dhiibuu akka dhaabduuf murtee shiraa dabarsuu osoo hin taane murtee dhugaa kan gaaffii uummataa deebisuu dabarsuun akka barbaachisu qaamota garaagaraatiin gaafatamaa jira. Oduma walqabateen dhimma daangaa bulchiinsaa magaalaa Finfinnee fi magaalota naannawaa ishii jiranii ilaalchisee murtiin tibba kana murtaa'e murtii maal na dhibdee fi tuffiitii jaani qeerroon Oromoo magaalaa Finfinnee irraa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork dubbise. Qeerroowwan kunneen murtii kana balaaleffatanii murtiin haqaa gaaffii uummataa giddugala godhate akka murtaa'uuf uummanni Oromoo falmachuu akka qabu dhaamaniiti jiru. Dabalata qabna. Murteen dhimma daangaa bulchiinsaa magaalaa Finfinnee fi magaalota naannawaa ishii jiranii ilaalchisee tibba kana murtaa'e murtee sirriitii miti kan jaan qeerroon nu akka qeerroo Oromootti dhimma kana maastar pilaanii guddicha qabsoon kuffisnee gaditti ilaalaa hin jirrus jedhanii jiru. Kanaaf uummanni Oromoo golee afranirra jiru bahaa fi dhiha kaabaa fi kibbarraa dhimma magaalaa Finfinnee kana iddoo jiru hunda tokkummaa fi wal hubannoodhaan hordofuu akka qabu dhaamani. Waa'een Finfinnee uummata Oromootiif waa hundaa olii kan jaan qeerroon qaamni biyya bulchaa jiru murtoo tuffii fi diraamaa amma hojjetaa jiru kana dhiisee hatattamaan Finfinnee lafa qabiyyee Oromoo ta'uu mirkaneessuun dhimma daangeffama bulchiinsa magaalaa roga gaaffii uummata Oromoo deebisuun xumuruun barbaachisaa akka ta'e dubbatani. Kun hin ta'u taanaan nuti akka qeerrootti cal'isnee taa'uu fi ilaaluun nurraa hin eeggamu. Kaanee falmannee akkuma gaafa bara wayyaanee sanatti diina dantaa uummataatti qoosu hunda ofirraa kaasuudhaaf qophiidha jaani. Finfinnee irratti qoosaan hin barbaachisu. Finfinnee irratti murtoo mootummaan haala ammaan tana deemaa jiru kanaan murtoo mootummaan Finfinnee irra kennaa jiru tuffii fi gaafa maastar pilaanidha. Uummata keenya gartee gabaree naannoo kana jirtu irraa qabeenya isaanii irraa buqqaasanii beenyaa tokko malee warra gartee dhufanii biyyarra turaniif warri arraan tana gartee sirna kana hoogganaatu hin jiru. Kaleessas ergamtuu jalaa ta'anii uummata keenya lafarraa buqqaasaa turan sanitti arallee akkuma itti fufee jira jechuudha. Wanni kun baay'ee maastar pilaanii caalee ergamaa kan jirudha. Uummanni Oromoo baha jiru, kibba jiru, baha jiru, lixa jiru, kaaba jiru, kibba jiru, giddugaleessa jiru waa'ee dhimma Finfinnee kana ija tokkoon, gurra tokkoon, sagalee takkaan ilaalee irratti dubbachuu qaba jechuun amana. Qeerroon Oromiyaadhaa lafaa kaanee waan murtoo kanarraa if duuba deebi'uu hin qaban taanaan hin deebi'an taanaan tarkaanfiis taanaan nuti akka qeerrootti qeerroon lafaa kaanee waan kana dura akka dhaabbannu dhaamsa dabarsu. Gabrummaan Oromoo Finfinneerraa eegalte sarbamni mirga uummata Oromoos Finfinneerraa eegale. Kanaaf walabummaa fi bilisummaan keenya Finfinnee irraa eegaluu qabaas jaani qeerroowwan Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkiif yaada kennan. Gareen aangoo of harkaa qabu bilxiginnaan dhimma magaalaa Finfinnee irratti murtoo dabaa cunqursaa sirni kaleessaa uummata keenya irratti raawwachaa tureef beekamtii kennuu kanarraa deebi'uun murtoo sirrii fi haqaa kennuu akka qabus hubachiisani. Inumaa dhimmi bira haafu dhimmi Finfinnee ammoo dhimma salphaatti ilaalama miti. Qeerroof qarreen kaleessa dhiigni isii dhangala'aa ture. Qeerroof qarreen kaleessa cinaaksanii dhiigni dhangala'aa ture. Kan Wallagga dhiigni dhangala'aa ture Booranaaf Gujii fi Arsiif Baaletti Oromiyaa godina Oromiyaa kutaa kudha takka keessatti dhiigni isaa dhangala'aa ture sababa Finfinnee irratti. Sababa Finfinnee irratti arras dhiigni keenya akkas dhangalaasuudhaaf wanni dubbatu takka illee hin jiru jechuudha. Kanaaf kana hubattanii dhimma Finfinnee irratti qoosaa tokko dhiiftanii akka deebisaa uummata gocha dabaa uummata irratti gartee hojjechaa jirtan. Murtii dabaa uummata irratti kannaa jirtan uummata naannoo Finfinnee irratti kannaa jirtan irraa iftuu deebitan. Xumura irratti qeerroon Oromoo magaalaa Finfinnee hayyoota Oromoo dhimmicha gara hundaan hordofanii akka uummanni diraamaa diinaatiin burjaaja'ee haqa isaa falmachuurraa of duuba hin deebineef irratti hojjetaa jiran galatoonfatanii falmii haqaa fi dhimma uummataa kamirrattu kallattii hayyoonni uummataaf kaayan cinaa akka hiriiran beeksisanii jiru.
Qondaalonni adda bilisummaa Oromoo Burraayyuutti seeraan ala hidhamanii jiran dhukkubsatanii wal'aansa gahaa dhorgamanii rakkoof saaxilamaa jiraachuu maatiin Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himani. Obbo Daawit Abdataa fi Lammii Beenyaa yeroo ammaa kanatti dhibee ulfaataadhaaf saaxilamuudhaan baajata dhuunfaa isaaniitiin akka wal'aanaman taasifamanii poolisii isaan eeguuf durgoo akka kaffalan taasifamuun baasii konkolaataa ittiin imalan ofiin akka kaffalatan taasifamuun mana yaalaatti deebi'aa jiru jechuun maatiin Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himani. Dhimma qondaalota kanaa ilaalchisee ABO'n dhaabbilee mirga namoomaa fi dhimmootni ilaallatan hundaaf iyyata dhiyeessaa akka jirus gaafatamaan qunnamtii hawaasaa adda bilisummaa Oromoo obbo Lammii Gammachuu himaniiti jiru. Dabalata qabna. Qondaalotaa fi hoggantoota olaanoo ABO obbo Abdii Raggaasaa dabalatee namoonni 6 beekamtii mana murtii malee waajjira poolisii Burraayyuu aanaa sadaffaatti erga hidhamanii ji'oonni hedduun dabranii jiru. Nyaata gahaa fi qabiinsa gaarii dhabuu isaaniitiin miidhaaf saaxilamuu isaanii Oromiyaa Miidiyaa Neetwork yeroo adda addaatti gabaasaa turuun ni yaadatama. Qondaalota kanneen gidduudha obbo Mikaa'el Booran Kennisaa Ayyaanaa fi obbo Abdii Raggaasaa dhibeef saaxilamuun dawaa fudhachaa jiraachuu isaanii sababeeffatee yeroo ammaa kana haala isaan irra jiran Oromiyaa Miidiyaa Neetwork odeeffatee jira. Obbo Daawit Abdataa fi Lammii Beenyaa yeroo ammaa kanatti dhibee ulfaataadhaaf saaxilamuudhaan baajata dhuunfaa isaaniitiin akka wal'aanaman taasifamanii poolisiin isaan eeguuf durgoo akka kaffalan taasifamuun baasii konkolaataa itti imalanii ofiin akka kaffalatan taasifamuun mana yaalaatti deddeebi'aa jiru jechuun maatiin Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himanii jiru. Amma mana yaalaa deddeebi'aa jira. Mana yaalaa raayidii kireeffatanii Transportiin qaamni dhiyeessuuf hin jiru. Poolisii ramaduu fi poolisiis isaanis qabee kadeemu raayidii kireeffatanii mana yaalaa deddeebi'aa jiru beellamaani. Sanaan ala gallakkisuun barbaanne jarri akkuma atu jette dhiyoo kanas kan dhumaa manni murtii Burraayyuu akka gallakkifaman ajajee ture. Ajaja harkaan gahatanii ittuma dhiisanii. Gadi lakkifne innaa dhibeedhaan mana yaalatti deddeebi'aa jiru. Namni immoo uummannis sagalee ta'uufitti hin jiru. Seera cabe kana ittuma dhiisee irratti ilaalamaa jira. Maatiin iddoodhuma isaan jijjiiraman hunda fageenyatti hordofuu hin dandeenye. Akkasi baajataan immoo wanti isaan kennaniifis hin jiru. Mootummaan kan mirga isaanii sarbeerratti dabalata yoo dhukkubsatan isaan yaalchisuuf dirqama osoo qabu baasii mataa isaaniitiin akka wal'aanaman nyaatallee baasii mataa isaaniitiin akka sooratan taasisuun dhiibbaa ulfaataa isaanirratti raawwatamaa jirudha jedhu maatiin. Qondaalotaa fi hoggantoota ABO kanneen manni murtii olaanaa Oromiyaa fi manneen murtii aanaa fi godina addaa naannawaa Finfinnee yeroo adda addaatti bilisaan isaan baasus poolisiin Oromiyaa garuu isaan hiikuuf fedhinnaa hin qabaanne. Mirgi namoomaa qondaalota ABO kanneen akka malee sarbamuusaa kan ibsan ammoo gaafatamaa qunnamtii hawaasaa ABO obbo Lammii Gammachuuti. Ammoo ibsa baasee gocha kana gadi jabeessee kan balaaleffatee fi lammiileen Oromiyaa marti jaallan kanaaf sagalee ta'uudhaa fi harka garboonfataa kana keessaatiin micciiranii baasuun qabsoon waan irra aanamuuf kanaaf dhaabni haala kanadha kan inni ibsa isaa keessattis ta'ee hojiidhaanis lafarratti kan hojjetaa jiru kana fakkaata. Abbootiiwwan abukaatoowwan isaanii dhimma kana hamma deemuu danda'anii fi bifa seerri isaanii heeyyame irratti hojjetaadha kan turanii ammas haaluma kanatu jira. Akka obbo Lammii Gammachuu ja'anitti mootummaan ABO irraa sodaa waan qabuuf namoota jajjaboo dhaabichaa keessa jiran adamsee hidhuu aadeffatee jira. Qondaalonni ABO Burraayyuutti hidhamanii jiran kunniinis yeroo adda addaatti mana murtiirraa mirgaan bilisa bahuu argataniis poolisiin isaan hiikuu dhabuun agarsiiftuu sodaa mootummaatii jedhu obbo Lammiin.
Poolisiin ajaja mana murtii diduudhaan qondaalota ABO kanneen hidhee tursiisuu isaa ilaalchisee akka dhaabaatti qaamolee dhimmi ilaallatu dhaabbilee mirga namoomaatiif iyyannoo dhiheeffachuus ibsaniiti jiru. Irra deddeebiidhaan kanneen marabbaa ta'anii mirga namoomaa irratti hojjetan deebi'ee immoo imbaasiiwwan adda addaadhaa fi dhaabbilee idil addunyaa irratti hojjetanis haala ittiin qindeessinee gaafataadha jirra. Isaanis bifa ittiin itti deemaa jirra jedhanii nu beeksisan qabu. Nus ammas gara fuulduraatti jala buunee kan hordofaa jirrudha akka dhaabaatti. Miseensa maatii qondaalotaa keessaa tokko kan ta'e namni Oromiyaa Miidiyaa Neetwork dubbise akka jedhutti namoonni kun uummata isaaniif aarsaa kaffalaa jiru. Aarsaan isaan kaffalaa jiran kun aarsaa ulfaataa waan ta'eef ummanni quba isaan qabaachuu qabaa jaani. Hayyoonni kunniin dhugaa saba isaaniitiif aarsaa kaffalaa waan jiraniif poolisiin ajaja mana murtii diduudhaan isaan ukkaamsaa ummanni balaaleffachuu qabaas jaanii jiru. Oromiyaa kutaalee adda addaatti hidhaan humnoota tikaa mootummaa bilxiginnaatiin raawwatamu hammaatee itti fufee jiraachuu jiraattonni himani. Tibbana ammoo aanaalee garagaraa godina Iluu Abbaa Booraa fi Bunnoo Baddallee jalatti argaman keessatti hidhaan hammaachuu Oromiyaa Miidiyaa Neetwork jiraattotarraa odeeffatee jira. Muhammad Fantaallee dabalata qaba. Finfinnee dabalatee guutuu Oromiyaa keessatti hidhaan ilmaan Oromoo irratti mootummaa bilxiginnaatiin raawwatamu hammaatee jiraachuu odeeffannoon kallattii garaagaraatiin Oromiyaa Miidiyaa Neetwork dhaqqabaa jiru ni addeessa. Keessumaa duulli hidhaa kun torban tokko as godina Iluu Abbaa Booraa fi Bunnoo Baddallee keessatti kan hammaate yoo ta'u, kanaanis miseensotnii fi deeggartoonni adda bilisummaa Oromoo qabamanii hidhaatti guuramaa jiraachuu jiraattonni himan. Namoonni hidhamanis seera cabsanii yookaan badii raawwatan qabaatanii osoo hin taane ilaalcha siyaasaa faallaa mootummaa ta'e qabdu sababa jedhuun hidhamaa jiraachuu odeeffanne. Dargaggoo Siinan Huseen kan mana hidhaa Sabbatarraa fuudhamee Mattuutti hidhamee jiru dabalatee Bunnoo Baddallee aanaa deeggaarraa kan ta'an obbo Lammaa Hambisaa fi ijoollee isaanii Daawwit Lammaa Hambisaa, Elsaay Lammaa Hambisaa akkasumas Tasfaayee Waaqenne, Bilisummaa Tamasgeen Gizaachoo Asaffaa Jootee fi namoonni hedduun biroon wajjira poolisiitti hidhamanii dararamaa akka jiran odeeffannoon arganii mirkaneessa. Maatii obbo Lammaa Hambisaa manatti hafan irratti poolisoota sirna PP'n dararaa fi doorsifni adda addaa dhaqqabaa jiraachuus odeeffanneerra. Osoo qondaalonni ABO gameeyyiin mana hidhaatti dararamaa jiran, osoo waajjiraaleen dhaabichaa kutaalee Oromiyaa adda addaatti cufamanii jiranu, duulli miseensota adda bilisummaa Oromoo adamsanii hidhuu bifa haarayaan nutti hammaateera jedhu maddeen aanaa deeggaarraa Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiif yaada kennan. Namoonni humnoota mootummaatiin butamanii hidhaman himanni tokko osoo irratti hin banamne murtii tokko malee mana hidhaa keessatti gidirfamu kan jedhan maddeen duulli akka malee namoota nagayaa adamsanii hidhuu kun daangaa darbeera jedhu. Qaamotni tikaa fi poolisootni sirna mootummaa bilxiginnaa Finfinnee dabalatee godinaalee Oromiyaa hedduu keessa ilmaan Oromoo ajaja mana murtii fi mirgaa tokko malee akkuma barbaadan qabanii hidhuu, ajjeesuu, gara dabarsuu fi reebicha adda addaa irratti raawwachuun bartee ta'aa dhufeeraas jedhanii jiru. Kanaaf uummanni Oromoo bal'aan hidhaa, ajjeechaa fi dararaa daangaa darbeessa akka tokko malee Oromoo ta'uu qofaaf ilmaan Oromoo irratti raawwatamaa jiru kanam tokkummaan falmachuu akka qabus dhaamanii jiru. Oduu teenya xumuraatiin humni balalii qilleensaa Itoophiyaa ibsa kaleessa baaseen hojjettoonni xayyaaraa kaartumii gara Finfinneetti balaliisaa osoo jiranii sababa hirriibaan qabamaniif xiyyaara osoo hin qubachiisin dabarsan jaame hojiirraa ugguramuu isaanii beeksise. Hagayya 19 bara 2022 humna balalii qilleensaa Itoophiyaa irratti xayyaarri kaartum irraa gara Finfinneetti imaltoota qabatee balali'aa ture sababa paayileetonni hirriibaan butamaniif osoo hin qubatin dabruu isaatu ibsame. Rakkoon kun uumamuunsaa miidiyaaleen akkuma gabaasaa dhufaniin humni balalii qilleensaa Itoophiyaa sababa rakkoon kun uumameef akka qoratu ibsuun isaa ni yaadatama. Bu'uuruma kanaan dhaabbatichi ibsa kaleessa baaseen hojjettoota dhaabbatichaa balalii sana to'achaa turan hunda adda baasuun yeroof hojiirraa ugguruu ibse. Suudaan kaartum irraa ka'uun Finfinnee qubachuuf imalaa kan ture xayyaarri lakkoofsa ET343 qunnamtiin inni dambalii to'annaa tiraafikii
balalii qilleensaa waliin qabaachaa ture adda cituu isaa ragaan agarsiisu jiraachuu ibse. Ergasii rakkoon uumame furamuun xayyaarichi nagaan qubateeti jira. Hojjettoonni rakkoon kun akka uumamuuf sababa ta'an adda baafamuun adabbii kan fudhatan ta'uu kan ibse humni balalii qilleensaa Itoophiyaa paayileetonni waan rafaniif rakkinichi uumame odeeffannoo jedhurratti waan ibse hin qabu. Tole kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork oduun galgala kanaaf qindeeffannee isaan gammaatti daawwachaa turtan kana fakkaata. Gama khiyyaan nagaatti isiniin jechaa qophiilee Oromiyaa Miidiyaa Neetwork tanneen hafan daawwadha.